Kana fakkaata kaaffichi jechuudha. Namni isaa magaala keessa jirtu hordoftoota yuutuubii chaanalii kiyyaa sagana ofitti qabu odeessinee gadaan dhaga'amudha. Kana har'a waxaa inni kaaffee jirre jechuudha. Anaaf jiraan fataa jechuu barbaanne gaaf tokko tokko taznaannaan imaarra koo qabna. Kanaafuu jiratti odeessi maali? Ganjamni jiraanna waaqarra karaan jira. Anatu sin bashannansiisaa jedhee manaa baase malee konni beeku waan akkas akkasii waan akkasii bashannanuun kun baay'inaan taatudha. Gaaf tokko tokko fataa zaanaa jechuun gaarii. Dur mana raqeettiin bashannana ture amma immoo mana kaaffee ta'e jijjiiramadha kun. Bara jijjiirama. Haraqee dhugaa turte moo duraanan? Ha? Haraqee dhugdeette moo duraan? Jiraafti. Jiraafti. Amma isheen tokko maqaan isaa maal fiddee fiseetani? Maal si fiddee? Nugusuu? Nugusuun baay'ee dhugaatii miti. Inni dhugaatii miti. Nugusuun immoo alkoolii natsaadha. Jaateef alkoolii qabu. Alkoolii natsaadha. Amma jiraan nama guddaa ta'e tokko amma bishaan malee maadha. Bishaaniin amma waraarna dubbii waan hunda. Bishaan dhugaa amma bakka waan hundumaa dhiisee nama guddaa ta'e akka durii isinitti fakkaate. Har'a oolmaan kana fakkaatti. Yoo itti haasofne har'a kan manaa baane viidiyoo kan biraallee arguu ni dandeessu jechuudha. Kakuun ji'a jaaffaa ta'aartu waan ta'eef ishee sababeeffachuudhaan kan manaa baane. Dhalachuu kakuu ji'a jaaffaa kabajuudhaaf jennee manaa baane. Manaa bahuudhaan kabajuudhaaf manaa baane jechuudha. Waan tokko tokko haala sasirreessuuf mimijeessuuf uffata. Wanta binnullee jira waan ta'eef bakka garaagaraa deemnee suuqii faallee deemaa turre. Kanaan magaalaa keessa jirre jechuudha. Kaaffee guddaadha illee kan dhufne namoonni illee butuudha. Yoo ilaaltu jechuudha. Danuutu jira as keessa. Eeyyeenu namoonni sirriitti kaaffee nama bashannansiisudha. Akka saayileentii ta'e waa hawwachaa qabu waa kan nama jeequ hin jiru. Bakka saayileentii ta'e keessa baay'ee nama kaaffeensaa kunis naannoo keenya naannoo boolee boolee jedhama. Neva cafe jedhama. Cafe Neva jedhama. Egaa keenya kana fakkaatti garuu ifa manaa godhamanii bishaan baay'ee walitti jira waan ta'eef wantaan kun manaa guddaa jiru. Mana baatee waan hin beekneef ijoollee baadiyyaa waan ta'eef bishaan baay'ee mana baatee waan hin beekneef aduun tuqeera. Mana baatee gadi buutee hin beektu. Fooqii tokko fara gara fooqii lama fara gara fooqii tokko fatti illee buutee hin beektu. Aduun tuqe. Kanaafuu bishaan argisanii gisee tokkotti hamma kana. Bishaan liitirii tokko fanta ananas tokko. Dhugaa jirti. Kakkuun illee bishaan bottee jira. Kakkuun illee bottee fakkaataadha. Kaaffee erga dhufee an tureera jechuudha. Duratti maal ta'ee dhufaa ture yeroo dhuunfaa ji'a sadii akka ji'a afurii keessa malee kaaffee dhufee hin beeku. Manaa bahee hin beeku walumaa galatti. Jiraan walumatti na ittisa. Walumatti shunkurtii na abida. Walumatti barbaada. Dubartii fi eeleen manaan baatu diroo warra keenya. Akkasuma hin godhe jechuudha. Jiraan bakka kanuma naa bitaa oola. Shunkurtii manatti barbarree manaan bahu gaara. Manaa bahu akka ittiin hawweetu argite dhugaa akka manuma madaamee dhugaa wala keessa taa'an oola bara. Dubartii fi eeleen manaa bahuun irra jirti. Kun jechama duriiti. Kun jechama dulloomaadha.
kan yeroo itti darbe kan jijjiiramu fudhannee Baay'ee dulloomaadha. Fudhatama hin qabu. kan dulloomedha. Kanaaf kana fakkaataa mee viidiyoo gara fuula duraatti naannesseen isinitti agarsiisa. Kaaffeen isaa kana fakkaataa baay'ee magariisadha, hin bareeda jechuudha. Nutu gara ifaarra taa'e malee tokko gara sanarra taa'ame waraabame baay'ee tokko bareedaadha. Kanaaf magaalaadha isiniin jenna har'a haala kanaanii kakuu sababeeffannee manaa baanee shaashaa'ichaa jirra jechuudha. Wantoonni nyaataman illee danuu hin jiru. Bargarii maal fa'aa jira mana kana? Bargariin jira. Bargariin jira. Piizaan jira. Chiiziin jira. Black forest keekiin jira. White forest jira. Wanta baay'ee jira jechuudha. Wanti nyaataaf tolullee mana kana garuu nu nyaata hin ajajanne. Firfiriin jira. Jiraan illee hin beelofne jedhee. Warri amma kaaffee kanatti qacaramanii bitanii daawwatii isaanii meeqa hundaan isaanii Dammoon isaanii 600 amma 800 yoo ta'edha. 600 amma kana walawalaa oolanii waan meeqa namaa dhiyeessanii 600 garuu wanti baratame jira isaanii tiippii qabu. Tiippiin jedhama. Namoonni fayyadaman deebii isaaniif deebi'u irraa birri 2 ta'e birri 5 ta'e namoonni akkuma akka ilaalcha isaaniitti jechuudha. Akkuma akka ilaalcha isaaniitti tiippii kennuufi sila kana hojjechaa oolanii birrii 600 qacaramuun jireenya maalii ture? Guyyaatti amma qarshii 200 hin argatu. Tiippii marraa jechuudha. Inni lakkaa'amu inni namatu nama oomishee deebiillee birrii tokko sumaa fidhiisa birrii 2 sumaa fidhiisa 3 jedhanii 5 fa'aa kennaa deemu malee birrii 600 qacaramuun kunis maal fayyada nama kana maal isaan? Warri kaaffeellee galii isaan argatan kana waan beekaniif tiippii akka qabu waan beekaniif gatii isaanii gadi bu'aa. Kan isaanii kaffalamu baay'ee gadi bu'aadha. Silaafuu tiippiin itti reegamuu hin qabu. Tiippiin tiippiidha uummatatu isaanii kennaa. Inni qacarate garuu abbaan kaaffee kaafteeriyaa sanaa garuu mindaa ol dabalee qacarachuu qabu. Ilaalcha keessa galchu. Tiippiin argatu maal waan jiruuf baay'ee gadi bu'aadha. Jireenya isaanii baay'ee nama gadhiisa. Mana kiraayin meeqa? Mana kiraayin keessa 2-3 ta'anii jiru warri naannoo kana. Naannoo kana mana kiraayin meeqa argama fakkaata? Yoo xiqqaate kutaan tokko meeqa? Kutaan tokko xiqqoon ishee birrii 2,000. Xiqqoon ishee 2,000. Ishee mataa bicha seeksifatee jirtu isinii galeera miti? Ishuma akkasii keessa 2-3 ta'anii jiraatu. Jireenyi isaanii yeroo baay'ee haala waan ta'eef hojiin kunis baay'ee biizii waan nama godhuufi biizii isaan godhu. Kanaaf yeroo baay'ee jiranii jala ta'e birrii 5 kenna duraanitti. Hanga birrii 5 yeroo kennu hangaruu nan dida birrii 5 kennitaayyuu akkamitti birrii 5 jaraa kennitaa jedhee dhugaa waaqa nan dida birrii 5 warraa maal bituu danda'a birrii 5 yeroo yerootti birrii 5 yoo isaanii isaa deeme meeqa? Ini baay'ee isaanii gaddaa jechuudha. Ani garuu isaanii hin gaddu. Bakka birrii nama mararti birrittiin baay'ee ulfaatti waan ta'eef. Amma kaleessa akka carraa mucaa ijoollee tokko wajjin turre. Ijoollee wajjin tokko wajjin turre waa nyaannee maal jennee gara herregni keenya gara birrii 600. Innaa 600 bajaa keessa birrii xiqqootu deebi'a. Yeroo birrii xiqqoo deebisu mucaa obboleettii koo ture. Obboleettiin isaas wajjin turte birrii 600 keessa waa deebite gara birrii 30 akkas yeroo deebitu birrii 10 kaa'eef. Obboleettiin maaliif
birrii kudhan keessaa fi jettee gaafatte. Dubartoonni koo birrii ishee jedhanii gadi gadhiisan bitanii achittis dubartii Namaan jedhee obboleessi sirreessiidha. Ati dhibba jaha gargaaramtee isheen illee kudhanii of fudhatte rakkoo maal qabaa jedhee. Naa yaadni isaa akkas bal'isee ilaaluun isaa baay'ee natti toleera karaa kana. Namni waliif yaaduun yaaduu waan tokko ta'eetu birrii kudhanii nama tokko iddoo tokko ta'anii kudhan namaa kennu garuu haa ta'u anaa garuu baay'ee na gaddisiisu jarri kun. gatii baafne waan baafne waan guddaadha. Nuyi ammoo ofii keenya nyaanne konfiraansii taanee waan baay'ee nyaanne humna yeroo baay'ee birrii kudhan kenne. Maaliif inni amma isa ofii quufee yaadaa jiru wayii bara. Isheen wayii misaa ishee nyaatteetti wayii nyaanne wayii buusee nyaanne kanadha yaada isaa keessa otoo manaa nyaate inni birrii kudhan namatti bahee gadi bahee namaa kennuu hin qabu. Inni immoo beekamaadha. Kanaaf akkasitti waan nama ajaa'ibu immoo kaaffee kanatti kan baay'ee dubartootumadha. Dubartoota baay'inaan seenaa jira. Kaaffeen koo beekamaadha akka dubartoota jirreen biyya kanatti otoo gara mana diraafti gara qabalee maal gurgurta jaamboo hawaasee tokkotti dhiira jira. Dubartoonnis garuu akkuma baaqelaa darbanii xal jedhanii jiru. Kaaffee immoo kaaffee akkasumadha garuu dhiironni warra tokko tokko warra akka kun miskiina ta'an immoo darbanii xal jedhanii jiru jechuudha. Akkuma baaqelaa darbanii baaqelaa boqqolloo keessaa taate xal jettee boqqolloo isaa gireesii argama. Baaqelaan sammuu darbee argama jechuudha. Warra akka keetu kaaffee dhaqa. Warra akka kaaffee jira malee. Yoo shambaa dhaqa. Kun nugaa garuu kaaffee nuti nugaa yeroo keenyatti jennee irra waan hundaa jechuudha. Yeroo isaatti gaaffitan ishee amma hayyoodhaa tolu kan saxxarrachi jettee gadi teesse malee kakuudhaa tolu. Wanti gadi si teessisu hin jiru. Kakuudhaa tolu kakuudha. Nah, kanaaf fakkaata gaaffiin keenya guyyaa har'aa kuni baay'ee waraabuuf nutti tollee garuu bakki isaa jechuudha. Sagalee adda addaa jira. Muuziqaa jira, sagalee garaagaraa jira, bakkiillee namaa mijatu. Namni biyya kanallee akkasii ijatti babaasee si ilaala. Akka nama silkii argame. Namoonni baay'een ilaalaa jiru. Silkii argame. Asal innas intiliin taane ka maal jedhama? Inni qaanichuma jechuudha. Ganaadha. Qabatte. Biyyoota garaagaraatu ta'e kun namni akkas garagalee si ilaalu hin jiru. Akkas garagalee mangadaa maratti daandii irratti waan dhumaa jechaa deemu waan ta'eef beekamaa baramaa iddoo biraa biyyi keenya garuu ganaa ammayyuu daandeerra jirti hin daa'imti. Namoonni baay'een ija namatti babaasu waan akkati balleessaa hojjettu waan maal fa'aa akkas ilaalu waan akka nama qabbataa namoonni jiran garuu akka namni yaada wal jijjiiruuf akka teekinooloojiin babal'ateeru adda baasanii beekan namoonni baay'een. Haa ta'u biyya keessa jiraannu keessatti hin tuffannu isaan wajjin jiraanna wajjumaan jiraanna amma danda'ametti garuu barachuun waa beekuun gaariidha jedha. Kana gaa turti gaarii siif haa ta'u. Viidiyoo biraatiin yeroo biraan walitti deebina kaaffee biraatti haala biraadhaan oolmaa guyyaa biraatiin walitti deebina nagayaan tura. Meeqa nutti lakkaa'e? Meeqa nutti lakkaa'e? Wanta nuun dhugne jechuudha. Faantaa tokko, ispiraayitii tokkoo fi bishaanii leetira walakkaadha miti. Kana kan nu fayyadamne leetira tokko inni. Faantaa tokko, ispiraayitii tokkoo fi bishaan leetira. Birrii 55? Birrii 55 nutti lakkaa'e jechuudha. Bishaan ma dhugne malee maal moonyaan? 55. Birrii 55. Jijjiirra batte? Jira nar. Jira. Dhibba lama kennuufi? Hin dabbaru. Birrii zirzirii jiruuti kana kennu hin dabbaru. Dubartoonni koo yeroo baay'ee kaffaluun jaallattani kanaaf jeeni. Tippii meeqa kennitaa firee?
Persentii anan kennaaf. Akkam parsantiin naaf? Zirzirii koo jira gadi buutee ilaaltu ati gaduma deemtee. Boorsaa dubartii keessa seenuu sirrii. Dhibba fuudha. Shantamee hin jirte. Shantamee koyaa dhibba koo birrii meeqadha bakka fuudheeraan. Meeqa je? Shanii. Ishi shanii waan biraa irratti dabali. Hin qabdu? Qoyaa nan baasaafi. Jiraan uggoo 50 kennuufi barbaadaa. Asuma giyaa fuudhee kanaafi. Qoqontaa akkas. Meeqa re? Barbaada jijjiirraan. Meeqa kennuu barbaadde? Shan irra godhachuun. Meeqa kennuu barbaadde? Bakka shan. Shani? Persentii tokko kannitti shan bakka shan irra dabale. Ishi shan jira. Ishi shan maa barbaadi bakka shanii qabu. Ishee tippii yoo ta'u hin kaffaltu ishee. Ay argitanii birrii 55 kan fayyadamne tippii garuu birrii 5 kennaafi jedheetu didi. Haa kennu fe'eenis. Kennis kennamaa isa jedhu tokko yaadadhee san dubbadhu dheedhiisi beeku. Kana bakka nagayaan turaa siniin jedha. Turtii gaarii siniif haa ta'u. Bye bye.